irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhachuu itti fufuun godina Qellam Wallaggaa Ona Sayyoo keessatti diina du'aaf madoon adabe meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikee jira. Lola fulbaana 19/2022 waaree booda toora saayitii 7 irraa eegaluun saayitii 2 woboon Ona Sayyoo ganda Eeshoo keessatti geggeesseen loltoota PP 8 ajjeese 15 madeessuun hospitaala Dambidollootti erguun qawwee AK-4 rasaasa bireenii saanduqa tokko harkaa dhuunfachuun of duuba deebisee jira. Gootichi Abdii Sabaa woboon tarkaanfii godina Buunnoo Beddellee keessatti fudhateen diina harcaase meeshaalee waraanaa fi waraana bilxiginnaa hedduu booji'ee jira. Abdii fi gaaddisni saba Oromoo woboon zoonii lixaa tarkaanfii diina baarraqsu fudhachuu itti fufuun diina godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti du'aaf madoo hedduun adabe meeshaa waraanaa fi waraana bilxiginnaa hedduu booji'ee jira. Lola kaleessa fulbaana 19/2022 ganamarraa eegaluun godina Buunnoo Beddellee Ona Cawwaaqaa ganda Cawwaaqaa lammaffaa keessatti eegaleen gootichi waraana bilisummaa Oromoo loltoota qindaa'oo murna bilxiginnaa kanneen mataa nafxanyoota Abiy Ahmad torbee darbe keessa xiyyaaraan magaalaa Jimmaatti buusuun magaalaa Beddellee keessatti poolisoota humna addaa Oromiyaa miliishota poolisoota idilee raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhan poolisii federaalaa fi farra riphee lolaa wal gurmeessuun dhufan rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun ganda keessa ari'ee ganda Cawwaaqaa shanaffaatti galchee jira. Tarkaanfii lola woboon humna qindaa'aa waraana bilxiginnaa kanarratti fudhateen humni nyaaphaa 235 ajjeefamuun 131 madaa'anii jiru. Gama meeshaatiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo Bireenajaa snaaperii tokko qawwee AK Turkii 305 fi AK durii 107 ujummoo dishqaa 2 boombii 30 rasaasa bireenaa rasaasa AK fi uffata waraanaa dugda diinaarraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Akkasumas waraana bilxiginnaa poolisii humna addaa Oromiyaa federaalaa fi kanneen biroo woboo loluuf bobba'an 10 ol boojuun gootummaa isaa agarsiisee jira. Lolli jajjabee Abdii Saba Oromoo woboo zoonii giddu galaa fi waraana PP gidduutti deemaa jiru itti fufuun fulbaana 19/2022 aanaa Calleyaa Ilfataa fi Jalduutti lolli taasifameera. Fulbaana 18 aanaa Ilfataa gandoota ollaa magaalaa aanaatti kayya'an faashistoonni PP lola guyyaa sana taasifameen gandoota biraa keessaa baqatanii magaalaatti deebi'anis kan ganda Giicci achi bulan. Fulbaana 19/2022 jajjabeen itti marsuun waraana bilxiginnaa du'aaf madoon adabuun ganda sana keessaa buqqisiiseera. Meeshaalee waraanaa gurguddaa fayyadamuun ganda kana keessa of tursiisuuf yaalii kan godhan yoo ta'u humna jajjabeetiin osoo hin milkaa'in afeera. Yeroo ammaas magaalaa aanaatti dacha'uun shororkaa hamaa keessa kan jiran yoo ta'u magaalaarraa ittisa gochuuf sochii gochaa jiru. Gama biraatiin yeroodhuma wal fakkaataatti aanaa Jalduu gandaa Oddoo Baddeessaa bakka addaa lafa gabaa Roobiitti lola Cibraan Irbuu Shinniggaa taasiseen injifannoo gonfateera. Humni diinaa aanaa Ilfataa fi aanaa Jalduutti ganda kanatti wal dhuunfachuun guyyaa 3 dura jechuun fulbaana 16/2022 sochii taasisan. Humna aanaa Jalduurraa dhufe lolamee deebi'ee yoo galu humni aanaa Ilfataarraa ganda kana hubatee mana qonnaan bultootaa yoo guggubuu eegalu jajjabeen Cibraa Irbuu Shinniggaa itti harkisuun marsaa lammaffaaf guyyaa keessa saayitii 9 hanga galgala keessa saayitii 12tti taasiseen madoo fi du'aan adabuun buqqisiiseera. Lola kanaan diinni dishqaan qolachuu yaalii inni godhe osoo hin milkaa'in faashistiin PP 21 madoon hospitaala bakkeetti yoo ergu namoota 13 ajjeeseera. Lola biraatiin jajjabeen Cibraa 7 humna diinaa aanaa Calleyaatti konkolaataa 4 gara miidaa qanyitti yaa'aa turan aanaa Calleyaa ganda ulaa dhaabii bakka addaa tulluu makkootti haxee hidhuun humna diinaa 8 battala sanatti biyyee yoo siphachiisu 12 madoo dandammiin qabneen adabeera. Lola guyyaa kanaan gaaga'amni cimaan
humna goolessituu PP irratti qaqqabee jira. Tarkaanfii WBO'n fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen tinnisuuf taasifame kan fulbaana 20,2022 isin dhageessisa. Annimoonaa Faayisaati. Irree fi gaachana uummata Oromoo WBO diinagdeen jabeessuuf sabboontonni ilmaan Oromoo gumaacha taasisan cimsanii itti fufanii jiru. Haala kanaanis ilmaan Oromoo maadhee ifa barii jalatti ijaaraman gumaacha maallaqaa qarshii 50,000 WBOf gumaachanii jiru. Jaarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman konyaa radaa gurmuu urjii gumaacha marsaa 27ffaa doolaara 277 akkasumas gurmuu urjii jalatti kan ijaaraman maadheen biiftuu barii A1 doolaara US Ameerikaa 888 kan gumaachan yoo ta'u waliigalatti doolaara 1,165 gumaachanii jiru. Deeggarsi WBOf taasifamu keessa fi alaan itti fufuun ona Qarsaa keessatti maadheen Ahimad Kabiiraa fi Elemoo biiftuu jalatti ijaaraman yeroo lammaffaaf WBOf qarshii 3,000 gumaachanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee gumaa Hacaaluu Hundeessaa jalatti gurmaa'an WBO jabeessuuf qarshii 1,200 gumaachaniiru. Ilmaan Oromoo maadhee harraata biyyoolessa Oromiyaa lakkoofsa 1 jalatti gurmaa'an WBO diinagdeen jabeessuuf qarshii 1,000 gumaachanii jiru. Sabboontittiin Oromoo Aaddee Biraanee Kabbadaa Badhaasaa US Ameerikaa irraa eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa milkeessuuf waan eebba kanaaf barbaachisu baasii shilingii Keeniyaa 121 baasuun eebbicha miidhagsitee jirti jechuun gabaasa ajajaan olaanaa ABO WBO harraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Baashaggaritti ergamtoonni sirna PP manneen qonnaan bultootaa gubuu fi saamicha gaggeessuun dhaga'ame. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Sirni aantummaa sabootaa hin qabne teessuma siyaasa isaa of jalatti tiksuuf jecha hojiilee farra uummataa ta'an hojjeta yeroo aangoo isaa dheereffachaa irra ga'e kun manaa fi qabeenya sabboontotaa barbadeessuun sabboontotaa fi maatii qabsaa'otaa rakkinaaf saaxilaa jira. Haaluma kanaan dheengadda fulbaana 19/2022 godina Baashaggar aanaa Liiban Cuqqaalaatti manneen uummata Oromoo maqaan isaanii obbo Roobaa Mogos, obbo Boonsaa Simaa fi obbo Faxuulaa Mattii jedhaman jalaa yakka tokko malee gubanii qabeenya isaanii saamuu jiraattonni ona Liiban Cuqqaalaa ganda Gamsa Roogichaa dubbataniiru. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu akkasumallee ijoollee keessantu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun qabeenya isaanii erga fudhataniin booda kanaaf ammoo mana waliin ibiddaan akka guban jiraattonni dabaluun dubbatan. Sirni fiixee kufaatii irra ga'e uummata irratti du'aa fi rakkina labsuu kana odeessa ololaa akkasumas propagaandaa ergamtoota isaan facaa oolu dhaga'uu dhiisne irree tokkoon ofirraa darbuu qabna jechuun dhaammataniiru. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Kiiramuu keessatti humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa fi qaamni PP waliin ta'uun uummata Oromoo ajjeesuu itti fufani. Bal'ina isaaf Jaalnimoonaa Faayisaa. Murni koloneeffataan impaara Itiyoophiyaa waraana isaa bobbaasuun uummata nagaa ajjeesaa ooluun cinaatti finxaaleeyyoota Amaaraaf tumsa meeshaalee waraanaa fi leenjii barbaachisu gochuufiin uummata Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman ficcisiisaa jira. Haaluma kanaan fulbaana 18/2022 humni finxaaleeyyoota Amaaraa kun barattoota gara mana barnootaa deemuun qormaata biyyoolessaa fudhachuuf konkolaataan imalaa jiran konkolaataa irraa buusuun barattoota 7 bakka tokkotti ajjeesuun reeffa isaanis dhoksanii jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka har'aatni biyyoolessa Oromiyaa konkolaachisaa yeroo sana barattoota fuudhee deemaa ture qabamee afaan Amaariffaa dubbachuun ani Oromoo miti jedheeni lubbuu isaa baraare dubbise tokko jedhetti shamarran 3 dhiira 4 iddoo tokkotti albeen qalanii kan ajjeesan ona Kiiramuu ganda Shaashoo Baarriititti guyyaa kaleessa 7:35 akka ta'e ifoomseera.
Ona kiiramu gandoota garaa keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kun waraana bilisiginnaa da'oo godhachuun gochoota sukkanneessaa lubbuu ilmaan Oromoo irratti raawwataniin cinaatti saamichaa fi manneen qonnaan bultoota hedduus gubaa jiraachuun ni beekama. Onoota godina lixa Wallaggaa fi qellem Wallaggaa keessatti waraanni faashistii PP deeggarsa murna bilisiginnaa jechuun uummata dararaa jiraachuun beekame. Jaalaa Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Erga lolli kallattii garaagaraan impaayiraatti keessatti banamee fi qoqqobbiin diinagdee irratti kaa'ame as murni bilisiginnaa diinagdeen deebisee impaayiraatti uummata Oromoo irratti ijaaruuf deeggarsa maallaqaa maqaa waraana kaabatti geggeessaa jiraniin uummata Oromoo qaala'insa jireenyaan miidhamee jiru Oromiyaa bakkoota hedduutti maallaqa irraa guuruun rakkisaa jiru. Godina qellem Wallaggaa aanota hedduu keessatti gareen saamicha maallaqa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiru murni bilisiginnaa aanota akka Laaloo Qilee, Sayyoo, Sadancanqaa, Awwaa Galaanii, Faroo Sabbuu keessatti gocha kana hammeessee jira. Bulchaan ona Laaloo Qilee obbo Yaadataaf dhimmi nageenyaa Birhaanuu Gannatii kan jedhaman gandoota onichaa cufatti bobba'uun milishaa fi waraana of fuuldura buusuun mana jireenyaas ta'e manneen daldalaa kamirraayyuu maallaqa humnaa oliitti ramaduun uummati rakkoo hamtuu keessa jiraachuu fi qaama itti himatu dhabee dararamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina lixa Wallaggaa onoota akka Aayiraa, Gullisoo, Yuubdoof, Baabboo Gambeel keessatti gochuma wal fakkaataa saamicha maallaqaan wal qabate akka raawwatamaa jiru gabaasni onoota kana irraa dhufuun ni addeessa. Bulchaan godina Bunnoo Beddellee fi kaabinoonni godinichaa tarkaanfii gootichi waraanni bilisummaa Oromoo onoota godinichaa keessatti fudhachaa jiruun sodaa keessa galanii hojii gadhiisanii gara godina Jimmaatti baqataa jiraachuun beekame. Jaannadii Oromoo dabalata qabdi. Kaabinoonni murna bilisiginnaa waraanni bilisummaa Oromoo badeeraa gariin ajjeesnee kaamboojinee fi kan hafees gara biyyoota ollaatti baqatanii jiru. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa impaayiraattiif yaaddeessaa ta'uu irra hin jiru jechuun paarlaamaa fi miidiyaa isaanii irratti dubbachaa turan soba ta'uun hojii gadhiisanii dhiyeessaa jiru. Tibba kana tarkaanfii irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon onoota godina Bunnoo Beddellee to'achuun fudhataa jiruun rifachuun akkasumas humnoomuu fi heddummaachuu gooticha waraana bilisummaa Oromoo hubachuun bulchaan godina Bunnoo Beddellee dhimmi nageenyaa fi kaabinoonni cufti hojii gadhiisuun gara godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti baqachuu isaanii jiraattotni godina Bunnoo Beddellee arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattota godina Bunnoo Beddellee arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko jedhanitti caasaan murna bilisiginnaa gandoota baadiyyaa irraa eegalee hanga bulchiinsa godinaatti diigamee jiraachuu fi uummatni godinichaa kanneen aanotaa fi gandoota keessa jiran gooticha waraana bilisummaa Oromoo jala hiriiruun mirga abbaa biyyummaa isaanii mirkaneeffachuuf tokkummaan falmaa waan jiraniif obootti dabalatee tokkoomuun uummatichaa sodaachisee baqaaf akka isaan dirqisiise dabaluun ibsaniiru.